Toleegaa hordoftootaa fi jaallattoota maatii chaanelii keenyaa kan taatan hundumti keessanii akkam jirtu nageenyi badhaadhaa isiniin jechaa. Egaan akkuma beekamu yeroo darbee akkaawuntiin waan chaaptar 2 paart 2 waliin barachaa turre. Innis poostingii maal akka ta'e, akkamitti akka poosti goonu, jeneraal leejeriin maal akka ta'e, akkasuma tiiriyaal baalaansii akkamitti akka qopheessinu, ireer lookeeshinii kan jedhu fa'i waliin ilaalaa turre jechuudha. Ammas immoo akkaawuntingii waanii chapter 2 part 3 dhaan walitti deebinee jirra. Innis mata duree adjustment jedhuun jechuudha. Egaan ani kan sin duukaa jiru obboleessa keessan Galaanaa Daffaaru Yuunivarsiitii Finfinnee irraa Department of Accounting and Finance waggaa sadaffaadha jechuudha. So maatii chaanelii keenya kan hin taane ammallee like, share, subscribe gochuun nu jajjabeessaa nu cina dhaabbadhaa isiniin jenna. Egaan mee kallattumaan gara toopikii keenyaarra har'aatti haa ceenu jechuudha. Innis toopikiin keenya har'aa maal jedha? Adjustmentii jedha jechuudha. So adjustmentiin maal akka ta'e, maaliif akka barbaachisu, akkasumallee akkamitti akka adjustmentii hojjennu waliin ilaallaa jechuudha kutaa har'aa kana keessatti. So definition isaarraa kaanee yoo ilaalle jechuudha. Adjustment is the journal entry that are required at the end of the period in order to produce correct balance for financial statement jedha jechuudha. Kana jechuun maalidha? Adjustmentiin maal jechuudha jedha. Journal entry nuyi maal yoom qopheessinu jechuudha. Financial statementii qopheessuuf at end of the period keenya dhumaarratti yookiis report yeroo qopheessuuf jennu financial statementiin keenya correct balance akka inni qabaatuu fi journal entry nuyi qopheessinu maalidha? Adjustment jedhama jechuudha. This process used to deal with the disconnect between transaction timing and actual cash flows. Kunis maal wajjin hojjetadha? A disconnection maali? Transaction timing and actual cash flows. Kana jechuun yerootti garaagarummaan kam maal gidduutti yeroo uumamudha kan inni wajjin hojjetu adjustmentiin. Transaction timing yerootti transactionii raawwatee fi yeroo maallaqa fudhannee fi maallaqa nuyi baasne yeroo garaagaraatti yeroo ta'anii disconnectionii kana sirreessuuf jenne journal entry nuyi qopheessinudha adjustmentiin jechuudha. So adjusting entry maalidha jedhare tokko irratti properly measure periodic income on the income statement jedha. Kana jechuun assign revenue to the period in which they are earned. Revenue recognition principle kan nuyi jennee ilaalle. Kana jechuun revenue recognize kan nuyi goonu yerootti performance obligationii keenya settle goonu yookiis servicii gaafa kennine raawwannudha jedha. Revenue recognition principle malee yerootti maallaqa fudhannu miti jedha. Assign expense to the period in which they are incurred. Kana jechuun immoo expense recognition principle or matching principle jennee dubbanneerra. Kana jechuun let expense follow revenue jenna. Kana jechuun revenue kan nuyi galmeessinu yeroo servicii fudhannee xumurree malee yerootti kaashii kaffalle miti. Not way cash is paid akka revenue recognition principle jedha. Kanaafiyyuu adjusting properly measure periodic income on the income statement kan nuyi jennuuf jechuudha. Adjusting entry tokko kan inni fayyadu. Lama update the asset and liability account jedha. Maal godha jedha? Assetii fi liability accountii keenya update godha. Kana jechuun normal balance isaan baachuu qaban akka isaan qabaatanii fi maal godhaedha nu dandeessisaa jechuudha adjustmentiin. Trial balance nuyi dura hojjechaa turre, journal entry nuyi hojjechaa turre tarii normal balance isaan baachuu qaban ta'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Maaliif akka ta'e immoo ganaa ni ilaallaa jechuudha. Adjustmentiin kun immoo yookiin adjusting entry keenya immoo maalidha jedha? It includes
or consists of one income statement account and balance sheet account jedha. Balance sheet account kee tokko qaba akkasuma income statement account tokko qaba jedha. Yeroo adjustment hojjennu jechuudha. Kana wajjin deal godha. Sababoota gurguddoo lamatu immoo jira sababii adjustment nu barbaachise. Kunoo innis rationale or why or when it occurs jedha. Innis maalidha? The product of accrual basis of accounting and maalidha inni lammaffaan predicate assumption kan nuyi jennudha jechuudha. Accrual basis of accounting maal jedha? Recording revenue when earned, expense when incurred instead of cash basis of accounting jedha. Chapter 1 keessatti maal jenne? Cash basis of accounting and accrual basis of accounting jenne lama warreen kana lamaan ilaalleerra. Accrual basis of accounting maal jedha jenne? Inni maal wajjin deema? Expense recognition fi revenue recognition principle wajjin hojjeta accrual. Kana jechuun revenue kan record goonu when earned not when cash is received jedha. Kana jechuun yeroo performance obligation keenya settle goone yookiis yeroo tajaajila kennine fakkeenyaaf kaampaanii tokko yoo ta'e yerootti tajaajila customerii isaaf kenne malee yerootti maallaqa fudhate miti kanii nuyi galmeessinu yookiin recognize goonu jedha. Akkasuma expense yoo ta'e yerootti incur goone. Kana jechuun yerootti tajaajilamne raawwanne malee yerootti maallaqa kaffalle miti kan nuyi expense keenya kana galmeessinu yookiis recognize goonu jedha accrual basis. Kana jechuun bifa receivability hojjechuu dandeessu yookiis bifa on account kan jedhaman. Kana jechuun yeroo maallaqa sassaabbattan osoo hin taane kan galmeessitan yookiis yeroo maallaqa kennitan osoo hin taane yeroo performance keessan settle gootan yookiis immoo yeroo expense incur gootan sana kan galmeessitan. Cash basis garuu maal jedha? Yeroo performance obligation sana settle gootan osoo hin taane yeroo maallaqa fudhattaniin kan isin galmeessitan jedha. Akkasuma yeroo tajaajilamtan osoo hin taane yeroo itti isin maal gootanidha? Maallaqa kaffaltanidha kan expense recognize gootan jedha cash basis. Yeroo kana keessatti maalidha? Adjustmentii nu barbaachisa. Adjust jechuun maalidha? Normal balance inni baachuu qabutti deebisuu jechuudha. Fakkeenya yeroo fudhadhee tokko tokkoon ilaalaa deemnu siniif galaa deemaa jechuudha. Predicate assumption jechuun immoo maalidha? Maal jedha? Business life is divisible into equal interval for interval of time called period for reporting purpose. Kana jechuun biizinesiin tokko maal godha? Yeroo riippoortii godhu maal godha? Artificial time period itti qoqqoodata. Yeroo riippoortii gochuuf reporting purpose isaaf jechuudha. Kana jechuun weekly ta'uu danda'a, monthly ta'uu danda'a, quarterly ta'uu danda'a, semi-annually ta'uu danda'a, annually ta'uu danda'a yeroo riippoortii godhu jechuudha. Financial statement ji'aan qopheessuu danda'a, ji'a sadiin qopheessuu danda'a, waggaatti si'a lama qopheessuu danda'a, waggaan qopheessuu danda'a. Kanadha. Itti maal godha kan inni jedhu? Itti divide into equal interval of time kan inni jedhu jechuudha. Artificial time period itti qoqqooda kan jedhu. Yeroo baay'ee maalidha? Jaanuwaarii waanii qabeeti hanga December inni guddaan jechuudha. Inni kan waggaa amma December 31ttidha. Yeroo baay'ee kan waggaa tokko jechuudha. Kana gidduutti ji'aan qopheessuu danda'a, quarterly qopheessuu danda'a yookiin immoo dhuma waggaa sanarratti qopheessuu danda'a jechuudha. Yeroo kana maalidha? Adjustmentii nu barbaachisa. Mee fakkeenya tokko isinii fudha. Amma kaampaanii tokko haa fudhannu. Kaampaaniin suni inshuraansii ofuma isaa inshuraansii kaampaanii seena. Maaliif? Balaan tokko yoo isa qaqqabe akkuma health insuraansii isin beektan jechuudha. Daily life keessatti kaampaaniin suni balaan akka yoo isarra ga'e sanarraa damdamachuuf inshuraansii kaampaanii seena. Maaliif? Yoo balaan isa qaqqabe inshuraansii sanatu danda'a fi waan ta'eef yookiin sappoortii godhee akka damdamatu godha waan ta'eef jechuudha. So yeroo kana amma inshuraansiin yeroo baay'ee
waggaatti jalqabuma kaffalamaa adeemsa keessa immoo fayyadamaa deemtu. Kan waggaa tokko jalqabuma ji'a yookiin fulbaanuma jalqabaa kaffaltu garuu waggaa guutuu sanatti fayyadamaa deemtu jechuudha. Fakkeenyaaf 200,000 kan waggaa tokko kaffaltu jennu. So inshuraansiin immoo by the way asset account dha. Inshuraansiin prepaid insurance jedhama. Sinii galaa deema. So waggaatti 200,000 kaffaltu ji'a ji'aan meeqadha jechuudha. 12tti yoo qooddanii ji'a ji'aan meeqadha 100 jechuudha. Kan ji'a ji'aan osoo kaffalaa deema ta'e ifama ji'a ji'aan osoo kaffalamaa deema ta'e ji'a ji'aan 100 jechuudha. So adeemsa keessa fayyadamaa deema malee dura haa kaffaluyyuu malee adeemsa keessa fayyadamaa deema. Yeroo amma jiini tokko darbu kan ji'a tokko dhumteetti sun immoo financial statement ji'a ji'aan qopheessitu jennu. Jaanuwaarii 30 irratti amma 100 keessaa baatetti yookiin expired cost is expense jennee definition isaa kennineefiir. So isheen 100 kuni kan 200,000 kana keessaa maalitti citteetti expense yookiin expired yookiin fayyadamneerra jechuudha karaa biraa. Fayyadamneerra. So isheen 100 kun maal taateetti expense taateetti jechuudha. Expense taateetti. Osoo adjustmentiin hojjenne ta'e assetiin overstate ta'ee jira, expensiin understate ta'ee jira jechuudha. Kanaaf amma yeroo adjustmentii hojjenne 100 kana expensiitti kunnu maalidha? Isheen kun 100,000tti galteetti kan ji'a 11 jechuudha. Assetiin keenya normal balance isaa 100,000 duwwaa baata. Expensiin keenya normal balance isaa 100 baata. So osoo adjustmentiin hojjenne ta'e 200,000 kun balance sirrii miti jechuudha. Maaliif irraa fayyadamneerra kan ji'a tokko waan ta'eef jechuudha. So adjustmentiin immoo gosa lamatu jira. Adjusting entry innis prepaid or deferred kan jennu or deferrals kan jennuu fi inni lammaffaan immoo maalidha jechuudha? Accruals kan jennudha jechuudha. Prepaid or deferred or deferral kan nuyi jennu maalidha? Update or adjust record data. Data dura record gooneerru maal goona? Adjust yookiin update goona. Durumayyuu record ta'ee jira garuu adjustmentii barbaada yookiin update gochuu nu barbaada. Lama maalidha jedha? Advance receipt or payment of cash. Cash before performance and use jedha. Kana tokkoon siniifan ibsa kan. Kana jechuun maallaqa dura fudhanne garuu servisii kan hin kennine. Akkasuma immoo dura maallaqa kennine servisii kan hin fudhanne. Akkasidha. Tokkoon sinii galaa deema. Kun bakka lamatti qoodamti. Isheen kunis bakka lamatti qoodamti. Accrual kan jennu immoo record data jedha. Later collection or payment of cash jedha. Kana jechuun servisii kennine maallaqa kan hin fudhanne yookiis immoo fayyadamne maallaqa kan hin kaffalle jechuudha. Accrualiin keenya yookiin immoo data dura recording goone tokko record gochuu kan nuyi qabnudha jechuudha. Accrualiin gosa lamatu jiru in ilaalla tokkoon. Innis prepaid expense kan jennu deferralii kan jennu kun lamatu jira. Prepaid expense fi earned revenue. Inni kun maalidha? PPE warra jedhaman ganaa accounting tokko keessatti ni barattu. Property plant equipment kan jennu warra kana keessatti fayyadama. Depreciation amortization warra jennu kuni gosa deferraliiti. Garuu accrual kan jennus gosa lamatu jira. Accrued expense fi accrued revenue kan nuyi jennu jechuudha. Isaan kun tokko maal akka ta'an mee haa ilaalluutti deemne jechuudha. Mee accrual or recording new data jedha. Tokko accrued expense. Kana jechuun expense incurred but not yet paid or use precedes payment. Kana jechuun dursitanii fayyadamtanii garuu maallaqa kan hin kaffalleefidha. Amma salarii fudhachuu dandeessu. Dura maal godhu hojii hojjetanii dhuma waggaa yookiin dhuma ji'aarra kan isaan maallaqa fudhatan. So kaampaanii sanaa maalidha jechuudha? Expense incur godheera garuu
peementii hin raawwanne yookiis kaashii maallaqa hin kaffalleef jechuudha. Inni immoo akkamitti adjustmentii hojjenna jechuudha. Liabilitii fi expense adjustmentiin kanarratti hojjetama jechuudha. Akkuma jenne balance sheet accountii tokkoo fi income statement accountii tokko gaafa jennu liability kunoo asii jira, expense kunoo as jira. Isaan lamaan qabata consist of one balance sheet account, income statement account jenne. So yeroo adjustmentii isaa raawwannu expense keenya asii debit goona, liability keenya asii maal goona? Credit goona jechuudha. Isaa booddee lama accrued revenue kan nuyi jennuun immoo revenue earned but not yet collected. Kana jechuun performance precede collection jedha. Kana jechuun maalidha? Revenue earn gooneerra yookiis tajaajila wayii raawwanneerra. Maallaqa immoo gara fuulduraatti ganaa kan nuyi fudhannu. Kana jechuun dursinee maal servisii wayii kennineefirra yeroo baay'ee seelis ta'uu danda'a ni by the way service enterprise irratti waan barsiisaa jiruufi kanaafidha malee kan yeroo baay'ee tajaajila jedhee fudhu fakkeenya jechuudha. So tajaajila kenne yookiis tajaajila raawwate garuu maallaqa hin fudhanne yoo ta'e inni kun accrued revenue jedhama jechuudha. Innis adjustmentii kan maammata jechuudha. Asset accountii tokko revenue tokko jechuudha. So yeroo adjustmentii keenya raawwannu akkamidha? Asset jennee fakkeenya yoo fudhanne account receivable jenne maal goona? Debit goona. Revenue jenne maal goona? Credit goona jechuudha. Inni kabiraan differaalii. Differaaliin gosa lamatu jira. Differaal jechuun adjusting existing data dha. Differaaliin immoo gosa lama jira. Tokko prepaid expense jedha. Kana jechuun advance payment or expense paid in advance but not yet incurred or payment precede incurrence. Kana jechuun dursitanii maallaqa kaffaltaniitu. Dursitanii maallaqa kaffaltaniitu. Garuu immoo hin tajaajilamne jechuudha. Yookiis tajaajilamne jechuun akkuma inshuraansii sana isinii fudhe adeemsa keessa tajaajilamtanii fixxumu garuu ji'a jalqabaarra kaffaltu. Garuu adeemsa keessa kan isin tajaajilamtanii tajaajilamaa deemtan. Akkuma tajaajilamaa deemtan inni tajaajila keessa tajaajilamtan sun maal ta'a deema? Expensiitti citaa deema. Inni hafe sun maal ta'a inni isinii hafaa deemu sun aseetii jala jira jechuudha. Gaafa dhumaa hundisaayyuu aseetii jala gala jechuudha. Inni kun immoo maalidha? Asset accountii tokkoo fi expense accountii tokko hammata jechuudha. Jalqaba yeroo maallaqa jalqaba yeroo kaffaltan sana asset jettanii debit gootu, cash jettanii credit gootu. Gaafa fayyadamaa deemtan immoo adjustment yeroo hojjettan gaafa fayyadamaa deemtan expense jettanii debit gootu. Asset accountii keessan immoo credit gootu. Yeroo fayyadamaa deemtan jechuudha. Fakkeenya irraa yeroo isiniif fudhu isiniif galaa deema. Garuu prepaid expensiin dursitanii maallaqa kaffaltanii garuu maal kan hin goone jechuudha. Ganaa kan tajaajila hin arganne jechuudha. Yookiis adeemsa keessa tajaajilamaa kan deemtan jechuudha. Unearned revenue dha inni lammaffaan differaaliin inni lammaffaan. Unearned revenue jechuun immoo advance collection or revenue collected in advance but not yet earned or collection precede earning jedha. Kana jechuun dursitanii maallaqa sassaabbattaniitu garuu tajaajila hin kennine jechuudha. Fakkeenya tokko yoo isinii fudhe amma isinii har'a tikeetti kutattu Finfinnee irraa gara Harommayyaa deemuuf jechuudha. Yuunivarsiitii deemtu haa ta'u tikeetti har'a kutattu. Baas isteeshinii sana deemtanii jechuudha. Baas isteeshin kaampaanii sun maal godhaa? Har'a maallaqa sassaabbateera tikeetti isiniif kenne. Garuu maalidhaa? Konkolaataa sanaan hin deemne. Hamma konkolaataa sanaan hin deemnetti isarra maaltu jira jechuudha? Obligeeshiniitu jira jechuudha. Maallaqni keessan sun isaaf maalidha? Liabilitiidha. Liabilitiidha. Gaafa bor ittiin deemtanii Harommayyaa geessan immoo maalidha? Maallaqni har'a liability itti ta'ee jiru sun yookiin obligeeshinii isaa sana gaafa xumuruu gaafa ittiin deemtanii xumurtan servisii gaafa sanii kennu maalidha? Gara revenuetti jijjiiramaa jechuudha. Galiitti jijjiiramaaf obligeeshinii yookaan liability isaa sun jechuudha. Liability and revenue adjustment inni kuni fakkeenya isinii fudheen
sinii galaa deema. Ganaa tokko isaanii jalatti fakkeenyaan ilaalla waan ta'eef akkuma isinitti hime differaaliin prepaid expense fi unearned revenue dha. Kunoo nootii ishee kana dubbisuu dandeessu garuu irratti dubbadheera waan ta'eef jechuudha. Akuraaliin ni jennus accrued revenue maal akka ta'e kunoo kanarraa ilaaluu dandeessu post gootanii jechuudha. Akkasuma accrued expense maal akka ta'e kanarraa ilaaluu dandeessu. Mee kallattumaan gara fakkeenyota isaanii ilaaluu taaceenu jechuudha. Prepaid insurance example jedha. Prepaid insurance example. Prepaid expense warra jennu gammaa asirraa eegalu. Prepaid expense gosa differaalii keessa prepaid expense irraa eegalla. Gosa prepaid expense dha. Prepaid insurance ni. So insurance policy are usually paid for in advance. Dursee kaffalama jechuudha. Kana jechuun fakkeenya on May 1 jedhaga. 2016 Hague purchase annual insurance policy for $1 of 3,600. The journal entry would be yeroo insuraansii sana bitatu yookiin insuraansii sana seenu prepaid insuraansii jedheeti 3,600 maal godha debit godha kaashii waan ta'eef immoo kaashii keenya maal godha credit godha. So kana booddee additional information kana ilaala. After 1 month has passed jedha. Jiini tokko erga darbee the adjusting entry on May 31 jiini tokko erga darbee jechuudha. Asirratti galee yeroo kana insurance expensiin kee 300 ta'a. Prepaid insuransiin 300 credit goona jechuudha. Maal jechuudha kana jechuun yoo jettanii jiini tokko darbee kana 12tti qoodame 3,600 kana 12tti qooda kan waggaa tokkooti kun. Kan waggaa tokko 3,600dhaan bitee 12tti yeroo qooddan 300 kan ji'a tokko yeroo darbu kan ji'a tokko fayyadamee fixeera waan ta'eef expense itti cirti. Expense is cost expired through the passage of time or through the use in process of generating revenue jenneer. So kan ji'a tokko fayyadamneerra waan ta'eef isheen kan ji'a tokko immoo 300 dha. Yeroo 12tti qoodnu 3,600 jechuudha. Insurance expensiin keenya meeqa ta'a? 300. Prepaid insurance no 300. Prepaid insurance 300 credit maaliif goone? Normal balance isaa debit dha. Hir'achuu isaa mul'isuuf credit goona jechuudha. Prepaid insurance keenya. Prepaid insurance asset account dha. So bifa kanaan kan adjustment isaa hojjetu. Amma harkatti kan hafe meeqa dare? 3,300 baalaansiin inni baachuu qabu jechuudha. Kana jechuun osoo adjustment hin hojjenne ta'ee expensiin keenya 300 understate ta'ee jira dhuma ji'a kanarratti. Assetiin keenya immoo 300dhaan overstate ta'ee jira. So adjustment nu barbaachisaa kan nu jennuuf jechuudha. Correct baala amountiin isaa dhuma ji'a sanaarra 3,300dha. Kan dura ture kanadha. Correct expensiin keenya kanadha jechuudha. Fakkeenya dabalataa yoo fudhanne on May 2 jedha. Kaampaaniimti sun supply meeqaan bita? $500,000 kaashiidhaan bite. So journal entry yeroo inni bitu sana supplying keenya 500,000 debit goona, kaashii keenya 500,000 credit goona. Isaa booddee May 31 irratti maalidha jedha? Physical count of supply indicated that jedha 1,000 remained jedha. The adjusting entry will reduce supply asset by $500 jedha. Kana jechuun 500,000 kan ta'u biteera jechuudha supply isaa. Dhuma ji'a kanarratti May 31 irratti immoo maalidha jedha? May 31 irratti lakkaa'amee gaafa ilaalamu 1,000 kan ta'u duwwaatu harkatti hafe jechuudha. Kana jechuun 500,000 irraa 1,000 yeroo hir'ifnu hammam fayyadameera jechuudha? 500 fayyadameera. Inni fayyadame sun maalidha? Expense. So expense keenya 500 supply expense jennee jechuudha. Supplying keenya 500 hir'iseera waan ta'eef maal goona? Supply credit by 500 jennaa jechuudha. Kunoo bifa kanaan jechuudha. Amma correct asset amountiin keenya 1,000dha. Kan dura ture inni kun adjusted kan hin taane kanadha. Correct expense accounting keenya kana jechuudha.
Inni ka biraan amortization of property, plant, equipment and intangible asset jedha. Property, plant, equipment kan nu jennu kuni tangible asset warra jedhamanidha. Isa kanaaf hin cannaqamina gana accounting 2 keessatti ni barattu. Isaaniif maaltu hojjeta? Depreciation kan jennudha. Depreciation jechuun immoo process of allocating the cost of property, plant and equipment to an expense account over it is estimated useful life. Kana jechuun systematical mannerii bifa ta'eetiin jechuudha. Maalidha? Kostii keenya, kostii pilaantii, property, equipmentii keenya systematically garamitti allocate godhuu jechuudha. Gara expense accountiitti allocate godhuudha. Systematically jechuudha. Useful life insa waggaa 8 yoo jenneemma systematically waggaan maal goona jechuudha. Hamma expense itti cituu qabu bifa estimateedha. Inni kuni garuu systematically maal goona waggaan amma kanatu expense itti cituu qabaa goone jenne kan nuyi allocate goonu depreciation jedhama. Gana accounting 2 keessatti ni barattu. Akkasuma yoo yaadatte maatisii kutaa 11 illee ni jira. Achirraa deemtanii ilaaluu dandeessu. Definition depreciation jechuudha. Inni asset valuation miti by the way. Depreciation kan jennu. Systematic allocation of cost of property, plant, equipment to expense account for it is estimated useful life bettanii qabattu definition isaa jechuudha gabaabumatti. Inni kunis akkamitti adjustmentiin akka raawwatu ni ilaalla. Fakkeenya haa fudhannu isa kana irratti fakkeenya tokko fudhannaan darba. Farniicherii bite. Farniicheriin PPE jalatti ramadama. Maal godhee kaampaaniimti sun purchase furniture for $45,000 with expected life of 5 years jedha. Journal entry to record the purchase jedha. Furnicheriin asset accountiidha. Innis yeroo furnicherii sana purchase goonu 45,000 debit goona, kaashii keenya kanaan credit goona. Additional information. Portion of furniture cost is transferred from asset account to oddoo kanatti more depreciation otoo jettanii gaariidha. To depreciation expense each year, each period the asset is used. After 1 month has passed jedha. Jiini tokko erga darbee akkam ta'a? Depreciation expense jenne maal goona? 750 debit goona. Accumulated depreciation jechuun meeqaan credit goona jechuudha? 750. Inni kun immoo eessaa dhufe? Estimated life insa waggaa 5 waan ta'eef 5tti qooddu 45 kana jechuudha. 5tti yeroo qooddan 9,000 argattu. 9,000 kan waggaa tokko erga ta'e kan waggaa tokko immoo ji'atti qooduuf 9,000 kana 12tti yeroo qooddan meeqa argattu? 750 kan ji'a tokko argattu. So jiini tokko yeroo darbu depreciation expense keenya maal ta'a? 750 ta'a. Accumulated depreciation kan jennu 750 credit goona. Accumulated depreciation kan jennu akka aseetota warra kaanii osoo hin taane PPE warra jennu kuni kontra asset account hir'achuu isaanii yeroo mul'isnu kontra asset account kan nuyi jennu accumulated depreciation kan jennu jira jechuudha. Directly asset account sana credit goona osoo hin taane accumulated depreciation jennee credit goona. Accumulated depreciation jechuun immoo contra asset accountidha. Contra asset account jechuun immoo faallaa asset account sana kan qabu. Asset accountiin amma normal balance isaa debitidha. Contra asset gaafa jennu immoo accumulated depreciation kan nu jennu kun immoo normal balance maal qaba jechuudha? Credit qaba jechuudha. Kana jechuun asset accountii keenya hir'isaa jechuudha. So PPE kanaaf asset accounting keenya hir'isuu isaa mul'isuuf maal goona? Accumulated depreciation keenya credit goona jechuudha. Akka assetota warra kaanii osoo hin taane jechuudha. So accumulated depreciation contra accountidha yookiin contra asset accountii. Kana jechuun asset accountii kan hir'isudha jennu. Kun waamuma isaa ibsa jechuudha. More post gootanii dubbisuu dandeessu. Inni ka biraan gosa differaalii inni lammaffaan maalidha? Unearned revenue jenneerra. Isa jalattis fakkeenya tokko haa fudhannu.
kaampaanii kan jedhamu suni receive cash advancement jedha. Cash advancement dursee maallaqa fudhateera. Meeqa? 3,000. Maaliif immoo Mee 20 kana kaastamerii irraa jechuudha. Maaliif fudhate? Projektii guyyaa 30 fudhatuuf maallaqa 3,000 fudhate. So yeroo jalqaba maallaqa sana fudhatu kaashii keenya 3,000 debit goona. Unearned service revenue kana jechuun unearned service revenue jechuun liability account dha. Maaliif obligation irra jira jechuudha. Ganaa gara fuulduraatti gaafa servicii kana kennu immoo maalidha? Gara revenue itti citaa waan ta'eef jechuudha. Isaa booddee 3,000 walii galeera. During the last days the additional information in 10 days of the month jedha. Kana jechuun May 21 through May 31 jedha. We have earned 1/3 or 10 days divided by average total 30 days of the waan jedha 3,000. Kana jechuun 1,000 jechuudha. Kana jechuun isaa maalidha? Kan guyyaa 10 hojjeteera. Kan guyyaa 30tti fudhatu keessaa kan guyyaa 10 hojjeteera. Kana jechuun 1/3. 1/3 sana yeroo gara maallaqaatti deebisnu 3,000 kan ta'e 1/3 isaa meeqadha? 1,000dha. Kan guyyaa 10 hojjeteera. Karaa biraa 1/3 isaa xumureera jechuudha. Kanaafiyyuu kan guyyaa 20 tafaa kan guyyaa 10 hojjeteera 1/3 isaa jechuudha. May 31 kanarratti akkamidha? Kan guyyaa 10 kun maalidha? Revenue itti jijjiiramte. Obligation guyyaa 10 fixeera waan ta'eef. Unearned service revenue keenya maal goona? Meeqaan debit goona jechuudha. Hir'isuu isaa mul'isuuf 1,000. Service revenue itti kan jijjiiramte 1,000 credit goona jechuudha. So unearned service revenue keenya May 31 kanarratti baalaansiin isaa 2,000 qofaatti hafe jechuudha. Service revenue itti kan jijjiiramte yoo meeqadha? 1,000 ishee kana ishee asiiti jechuudha. 1,000 jijjiiramteetti jechuudha. Correct liability amount 2,000. Kan duraa sun 3,000. Correct revenue amount keenya 1,000 jechuudha. Inni kan biraan accrual warra jedhu nutti haa ceenume. Fakkeenya accrual haa ilaallu. Fakkeenya accrual. Kaampaaniimti Heek jedhamu kun hired on May 15 to provide monthly service for 3,000 per month with the first payment to be made to be received on June 15. Services provided from May 15 to May 13. The adjusting entry on May 30 to record 2 weeks. Kana jechuun maal hojjechuuf walii galeedha? Servisii akkami kennuuf walii galeera? Ji'atti 3,000dhaan hojjechuuf walii galeera. Kun immoo kan inni hojjetamu maalidha? With first payment to be paymentiin kun kan raawwatu June 15dha. Kana jechuun June 15 ji'a isa ittaanu keessa guyyaa 15 jechuudha. May hojjete Juuniin ittaana. Juunii meeqa kaffalama jechuudha? Juunii 15. Servisiin kan kenname May 15 hanga May 30tti hojjetame jechuudha. Kana jechuun servisii kan inni kenne durseetu jechuudha. Guyyaa 15 durseetu servisii kenne. Yeroo servisii kennu kan akkamitti galmeessina? Account receivable guyyaa 15f kenneera. Guyyaa 30 keessa guyyaa 15f kenneera. Kan guyyaa 15 tafaa. Guyyaa 15f gaafa kennu ji'atti meeqa walii galee 3,000. Guyyaa 15 jechuun immoo walakkaan isaa meeqadha? 1,500. Kan guyyaa 15 hojjeteera accrual basis yookiin revenue recognition principle akka jennuun sanaan jechuudha. Servisii gaafa kennu. Paymentiin garuu raawwanne as keessatti Juunii 15 raawwata. Garuu servisiin guyyaa 15 May 15 hanga 30 gidduu hojjetameera. So yeroo kana maal godha? Ishee kana lamatti qooddate ishee 3,000 kana jechuudha. Account receivable jedheetu May 31 irratti maal godha? 1,500
debit godhaa, service revenue jedheeti 500,000 credit godhaa. Inni kun accrued revenue jedhama. Akkanatti adjustmentii isaa hojjennaa jechuudha. Inni kabiraan accrued expense yaa jennu. Inni gosa accrualii keessaa accrued dhiifama accrued expense. Fakkeenyi isaa tokko salary expense dha. Fakkeenyi isaanii garuu immoo baay'eetu ni jiru. Isa kana keessoorraa deemtanii ilaaluu dandeessu. Sirriitti teelegiraamii jala kaa'een jira waan ta'eef rifereensii kana fakkeenya garaa garaatu jira. Ani garuu tokko lama isinii fudheen deema akka isinii galuu fi konseptii isaa isinii qooduuf jechuudha. Kaampaaniin kun maal godhe employee lama wajjin akkamiin walii galee by the salary of by monthly salary of 4,000 birr jedha on in total of 15 jedha and the last day of the month jedha. Kana jechuun by monthly jechuun ji'a miindaa ji'a keessatti si'a lama kaffalamu jechuudha. Kan 4,000 immoo kaffala. So the employee are paid on May 15 jedha. But May 13 is kana jechuun May 15 fi May 13 irratti kaffala ture kaampaaniin sun jechuudha. Employee isaa sanaaf jechuudha. Akka walii galtee isaaniitti by monthly jechuun ji'a keessatti si'a lama kan kaffalamu guyyaa 15 guyyaa 30 irratti. Garuu immoo maal ta'e takka guyyaa 15 irratti kaffaleefiira. May 15 irratti May 30 irratti hin kaffalle garuu sababni isaas guyyaa qidaamee ta'e waan ta'eef employee maal dharee kan isaan fudhatanii June 1 kana fudhatu jechuudha. Thus employee will receive their paycheck on Monday June 1 jedha. Kana isaa booddee mas the salary expense to the paid with journal entry on May 13 to make accurate. Kana jechuun maalidha? Akka hin kaffalamneef mul'isuuf servicii kennaniiru akka hin kaffalamneef mul'isuuf maal goonare salary expense ammamtu nurra jira 4,000 ganaa kaffallaaf waan ta'eef jechuudha. May 31 irratti ganaa kaffallaaf waan ta'eef 4,000 kana debit goona salary expense jennee. Salary payable jenneetu immoo liability dha waan ta'eef maal goona 4,000 credit goona jechuudha. Bifa kanaan hojjennaa accrualii fi differalii jechuudha. So generalize haa goonu mee as jala generalize haa goonu. Post godhaatii dubbisaa isa kan ani garuu isinitti dubbachaan deema. Prepaid expense kan jennu description isaa advance payment of expense dha jenne yeroo adjustmentii hojjennu expense debit asset credit. Kun immoo financial statement effectiinsa income statement keenya understate godha. Net income overstate godha jechuudha. Kun akkasirraa argina. Balance sheet account effectiinsa asset overstate equity overstate godha jechuudha. Unearned revenue kan jennu immoo advance receipt of revenue. Kana jechuun yeroo adjustment hojjennu liability debit revenue credit. Effective balance sheet irratti liability overstate godha equity keenya understate godha jechuudha. Income statement isa revenue understate godha net income understate godha. Accrued expense kan jennu an expense that has been incurred but not paid dha. Adjustment isa yeroo hojjennu expense debit liability credit. Effective isa income statement keenya expense understate godha. Net income overstate godha. Balance sheet keenya jala gaafa dhufnu liability understate godha equity overstate godha jechuudha. Accrued revenue keenya revenue that has been earned but cash has not been yet collected dha. Asset debit revenue credit. Balance sheet effectiinsa asset keenya understate godha equity keenyas understate godha jechuudha. Income statement effectiinsa revenue keenya understate godha net income keenyas understate godha jechuudha. Kanadha barnoonni keenya har'a kutaa ittaanu keessatti worksheet correcting entry akkasuma closing entry kan jedhamu qabadhee isiniifan dhufa. Har'aaf kanumarraan nugaa isiniinan jedha. Summarize kana pause gootanii ilaaluu ni dandeessu. Har'aaf kanumarratti nugaa dogoggora jiruuf comment nu godhaa.
waan nuyi sirreessuu qabnu siniinan jedhaa. Galatooma horaa bulaa.